obboleessa kiyya dhaga'i atiin biyya keessa teettee jaartii tee haa taatu obboleettii tee haa taatu maalii tee haa taatu biyya namaatitti ergite birrii maanatti erguu dhabdeefitti aartu dura akkaataa isiin itti jirtuuf waan isiin keessa jirtu hubachuufin dirqama isiin jechuun barbaada. obboleettii tiyya atillee gaafa biyyarraa baatu dalagadhe of jijjiire maatii kiyya jijjiire jettee biyyarraa baata garuu gidiraan rakkoon biyya namaa keessa jiru imimmaanii miti dhiiga nama boochisaa jechuudha. kanaaf ijoolleen keenya hedduun ebalu biyyarraa baate ebaluyyuu biyyaa deemte jecharra hawwitee baatan gariin rakkatteeti jireenya ofii jijjiiruu baati gariin durriyyummaaf biyyarraa baati. obboleesso mallaqa ijoolleen shamarranii gubattee fidde hin nyaatin sirratti ibidda dhugaa siin jedha mee ati dhugaa jabaadha ibidda barbadaa harkaan qabii ilaali hangam akka nama gubu. ijoolleen keenya garuu biyya namaa keessatti ibidda keessatti gubatanit mallaqa fidan garuu gaafa fidan san immoo hattuu fi gantuudhaan nyaatamanii imimmaanii miti dhiiga boochifaman. keessattuu ijoolleen shamarranii rakkoof gidiraa argaa mallaqa ofii fidan gaafa fidanillee ni bo'an gaafa fudhatanillee ni bo'an gaafa namaan nyaatamanillee ni bo'an. kuni silaa ta'uu hin qabu ture. obboleessa kiyya obboleettii tiyya kasitti yaadu malee kasii yaadu hin jiru atummaan ufii yaadi. obboleessa kiyya obboleettii tiyya biyya namaatti garba taatee mataa kee qabdee jiraattus gaafa tokko biyya keetti nugusa taatee mataa kee ol qabdee jiraachuun kee hin oolu. kanaaf obsi jabaadhu rakkattus nama rakkoo itti himattullee dhabdu rabbii kee itti himadhu rabbii kee kadhadhu rabbii kee abdadhu inni waa hundaaf furmaata. obboleessa kiyya obboleettii tiyya biyyi nama biyyi ormaa akka isin dhaquudhaaf yaaddanii miti gaafa dhayxanii keessa geettan rakkoo fi gidiraa adda addaatu jira. kanaaf gidiraa obboleeyyan keenya ka dhiiratirrallee ka shamarraniitirrallee gayu yoo rabbiin arge malee namni arguufi hin danda'u. keessafuu keessattuu ijoollee keenya shamarranii rakkoo madaamin irraan geettu hojjechiisan isii irraan gayuu fi hojjechiiftuun isii irraan geettu yoo rabbiin guddaan arge malee ilmi namaa tokkollee arguufi hin danda'u. kontiraata waggaa lamaa si bitee si fide jetteeni azaaba duniyaarra mana ofii keessatti isii dhandhamsiisaa jirti. obboleeyyan keenya akkasitti rakkachaa jiran bifa saniin rakkachaa jiran rabbiin rakkoo keessaa isaan haa baasu rabbiin rakkoo keessaa isaan haa baasu.